باسن ريسه أمة هيرين دنيا وللرافق يسه ونجنوا كبر ربنا مجسه إني زندادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المانورمو مرتكيسانو بغانا غانجراتني أكم بدنين بيكا غروار وانتا تقوتو كون دبچوف دفه وانتن تقوناني دبچوف دفه ميجولي رمت سينتن شير godhaati obboleeyyan kiyya kiristaanaa biraan illee akkanaaf geessan barbaada waan tokkoon sin itti himuu barbaada jechuudha. Wanti nani dubbachuu barbaadu waa'ee amantaa islaamaarraa waan xiqqoo dubbachuu barbaada. Ani sheekaa miti garuu amantaan nama kamiyyuu akka tuqamuun barbaadu ka kiristaanaallee ta'ee ka islaamaa jechuudha. Jalqaba waan tokkoon isinitti hima. Baay'een keessaan dhuftanii ati intala islaamaatii naan jedhaa turtanii guyyaa tokko illee gadi ba'ee miidiyaarra dubbadheen beeku dhugaa dubbachuu fi ati intala islaamaatii maal hojjettaa miidiyaarraa naan jettanii rabbiin immoo nama jaalate gara ofiisaatti waamaa jechuudha. Yeroo baay'ee waan na gaafattaniif nama tokkotti illee himeen beeku miidiyaa irratti wal beekna marti keenya iyyuu jechuudha. Garuu ani dhugaa dubbachuuf ani islaaman turre wanti isin beekuu qabdan kana ani islaaman turre kiristaanan turre jechuudha. Gara keenyan beektanii ijoolleen tuulamaa islaamni hin jiru jalqabuma. Oromoon tuulamaa duraan waaqeffataa ture. Achi immoo as deebisanii kiristinaa ka'anii jechuudha. Ani warra maatii kiristaana keessaa nama dhalate tokko rabbiin immoo nama jaalatu jijjiiraa jechuudha. Alhamdulillah rabbi immoo jaalatee anaan na jijjiiree jira. Baay'een keessan akkanan islaama ta'etti beektanii alhamdulillah ani dhuguma islaamadha. Maaliif ergan gara islaamummaatti dhufe waggaa 5 guuteen jira. Kanaafuu rabbiin nama jaalatu jijjiiraa jechuudha. Amantii kamirraayyuu rakkoon qabu guyyaa tokko illee waa'ee amantii dubbadheen beeku. Garuu yeroo baay'ee ati intala islaamaa teettanii waan gaaffii yeroo baay'ee waan na gaafattanii yaaduma amma miidiyaarra waliin gadee deemaa jiru kanaan wal qabsiisee wantoota tokkoon isinitti himuu barbaada jechuudha. Obboleettiin kiyyallee nama addii jirti isheen illee dhumarratti yaada ishiin ibsatti. Kanaafuu ani abba torbatti illee uummanni maatiin kiyya islaamaa miti jechuudha. Maatiin kiyya kiristaanadha. Ani intala kiristaanarraan dhaladhe garuu ani islaamadha. Rabbi immoo nama jaalatuun jijjiiraa rabbi anaan yeroo namni waan keerii tokko dubbatu ijoolleen baay'een keessan dhuftanii keessaa namatti hin bilbilina. Maaliif haasaan ani haasa'u kun namoota tokko yookaan namoota lama jijjiiruu danda'a waan ta'eef sa'aatiin akka deeme argaa jirta waan ta'eef daqiiqaa muraasaaf hin haasa'uu barbaada. Daqiiqaa muraasa kiyya sana immoo anaan na dhaggeeffachuu qabdanii jechuudha keessaan natti hin bilbilina. Kanaafuu ani abba torbatti illee maatiin kiyya islaamaa miti jechuudha. Maatii kiristaanaarraan dhaladhe maatiin kiyya gimmaanni isaanii beenxee gimmaanni isaanii waaqeffataadha jechuudha. Isinii galaa miti. Kanaafuu har'a otoon gadi ba'ee amantaa nama tokko otoon tuqee beekaa amantiin ka abbaati. Garuu yeroo baay'ee maaliif amantaa islaamaa irratti xiyyeeffannoodhaan yeroo dhumma baay'ee oromummaatti islaamummaatti waa'ee islaamummaallee waa'ee oromummaallee yoo ka dubbatan ta'e walitti fiddanii amantaa walii walitti fiddanii amantaa walii walitti qabsiistanii jechuudha. Yoo namni waan tokko gadi ba'ee dubbate amantii walii walitti fiddanii jechuudha. Kanaafuu ani maal jechuu barbaadeetini amantaan ka abbaati. Ani akka amantaa kiyyaatti akka intala islaamaa tokkotti erga rabbina jaalatee anaan gara amantaa islaamaatti na fide ani intala islaamaati. Garuu maatiin kiyya kiristaana jedhee maatiin kiyyaan jibbuun qabu. Hiriyoonni kiyyallee kiristaanni baay'eetu jira. Isaaniin illee akka rabbi isaan gargaaree gara amantaa islaamaa dhufanii fi akka isaan dhufan abdiin qabaa jechuudha. Isaaniin illee akka isaan gara isaanii dhufan du'aayii nin godhaafi jechuudha. Hangam beeku sanarraani nama quraana qara'ee miti. Nama diinii islaamaallee akkasitti keessa gadi bu'ee beeku tokko miti. Garuu guyyaa keessa illee wanitti dhufe rabbi anaan erga jaalatee rabbi erga gara amantii islaamaa na fide ani akka caaltuu nama hundaattiin of fudhadhaa jechuudha. Maaliif hiriyoonni kiyyaa obboleeyyan kiyyaa obboleettiin kiyya amantaa islaamaatiin alatti du'anii jiran. Anaan immoo rabbi karaa kamiin illee haa ta'u karaa badaatiin illee haa ta'u karaa gaariitiin illee haa ta'u gara amantaa islaamaatti na fidee jira rabbiin. Rabbi immoo nama jaalatu gara isaatti fida waan ta'e dhugaa jirtu yoon isinitti hime namni hanga kiyya
ummata islaamaa jibbaa ture hin jiru. Kana dhugaan isiniif ba'aa jira jechuudhaan. Amma hiriyoota kiyya ijoollee islaamaa baay'een jibbaaniin ture. Jibba waan biraati otoo hin ta'in jibban amantaa sanarraa qabudha jechuudha. Kanaafuu wanti amma sa'aatii ammaa kanatti illee adeemsifamaa jiru wallaalummaan illee ta'uu danda'a, jaalalaan illee jibbaan illee ta'uu danda'a. Garuu jibbaan amantiin islaamaa amantii dhugaati. Anu ragaan isiniif ba'a jechuudha. Ani intaloon jibbaan ture kuni ragaan isiniif ba'a jechuudha. Amantaan islaamaa akka amantaa dhugaa ta'e isinii galee. Ani dhugaa jirtuun isinitti hima. Amantaa sadiin keessa seeniin argee jira. Beenxee ta'een ture. Ortodoksiillee ta'een ture. Waaqeffattuullee ta'een ture. Anaaf garuu martuu bootanaaf hin qabanii ture. Wanta tokko qofatu gaaffii sammuu kiyya keessa ture. Innillee maal inni rabbiin ergaa isaan rabbii jedhanii itti amanan. Ani amantaa waa'ee amantaa sanitti qara'uuf hin dhufne. Waan ifan akkan amantaa kiyya jijjiirradheen sinitti muufi guyyuma tokkollee ani dubbadheellee hin beeku. Namni tokkollee nan beekan ijoollee natti dhiyaatan qofatu akkan ani kiristaana ta'e maatiin kiyya akka kiristaana ta'e nama tokko qofatu beeka. Yookaan nama lamatu beeka jechuudha. Har'a garuu miidiyaan gabba'ee sinitti himaa jira. Wanti sammuu kiyya keessa na ture isaan akkamitti namni tokko garaa haadha isaa keessatti baatii 9 dhiiraanillee dhalatee dhiiraanillee dhalachuu baati. Namni tokko baatii 9 garaa haadha keessa baattamee deebi'ee du'ee guyyaa 3 guutuu boolla ciisee boolla akkamitti ka'ee jecha jedhutu sammuu kiyya keessa ture. Rabbi immoo guyyaa 3 boolla ture jedha. Matsaaf Quddisiirra akkasitti jira waan ta'eef guyyaa 3 boolla bulee guyyaa 3 sana addunyaa kana eenyutu eegaa ture jecha jedhutu sammuu kiyya keessa ture. Sananni yaadaan ture jechuudha sammuu kiyya keessatti. Kanaafuu warri jibbaa amantii islaamaatiif qabdanii amantaan ka abbaatii isiniin jedhee jira. Amantaa eenyuyyuu tuquun barbaadu. Garuu amantaa namaa tuquudhaan duratti amantaan kiyya keessa maaltu jira? Amantaa kiyya keessa maaltu jira? Jettanii ofii keessanii otoo of gaafattanii. Aslan jalqabumaa namni kabajaa amantii isaatiif qabu amantaa namaan tuqu. Dhugaa jirtu yoo isinitti himee jechuudha. Amantaa keetiif kabajaa qabda. Yeroo namni waan keerii haasa'u keessaan dhuftanii namatti hin bilbilinaa rabbiin sodaadha. Ijoolleen bilbila kiyya keessa wallaahi har'a toon dubbii kana toon hin dubbatiin keessaan ba'u. Maaliif namoota baay'eef akkas hubattan illee hin barbaada beekanii. Akka hubattan illee hin barbaada waan ta'eef. Dhugaa jirtu isinitti himuu. Ani amantaa islaamaatiin olitti eenyumaan hin jaaladhu. Eenyumtuu na dirqisiisee illee amantaa islaamaatti nan finne fedhii kiyyaanan itti dhufe. Isinii galee. Kanaafuu warri jibbaa amantaa islaamaa qabdanii amantaa islaamaarraa gadi bu'aa. Ani isinitti qara'uuf hin dhufne sheekolii gurguddaa baay'eetu jira kan rabbi jaalatee mana isaa keessa isaan dhaabee jechuudha. Isinii galee garuu Oromummaan waan biraati. Oromummaan waan biraati. Amantaa islaamaa arrabsuun garuu waan xiqqootii miti. Dhugaa jirtu waan isinitti hime akka sheekichuu baanu, akka ustaaznuu baanu, garbummaa Abiyyi Minilik harmaa fi harka nurraa muraa ture san isanuu wayya. Bilisummaa argine amantaan islaamummaan tuqamur. Kanaanuu ragaan isiniif ba'a jechuudha. Eenyumtuu duubatti na deebisuu hin dandeessan. Kanaafuu warri ijoolleen amantaa kiristaanaallee hordoftanii mee amantaa keessan keessa gadi seenaatiin maal akka jedhu hubadhaa. Ani waa'ee amantaa isinitti qara'uuf hin dhufu. Jibbaa amantaa kamiillee hin qabu. Maaliif ani maatiin haatiif abbaan kiyya kiristaana waan ta'aniif jechuudha. Rabbiin immoo anaan jaalatee na qajeelchee jira. Kanaafuu amantaa islaamaa sana kan rabbi nama jaalateef waan jaalatu kenna. Anaan rabbiin na jaalata waan na jaalatu naaf kennee jira waan ta'eef. Anaan waan maatii kiyya keessa mara keessaa yoo anaan waan na jaalatuuf gara mana isaatti na deebisee jira rabbiin. Isinii galaa miti namni kamuu gaafa dhalatu islaamadha. Isinii galee dhalli namaa kamuu gaafa dhalatu islaamadha. Akka kiristaanaatti illee fudhanne 40 akka baateen tsabala wannoo jedhanii jechuudha. Kanaafuu namni gaafa dhalatu islaama ta'uusaa eenyuun keenya iyyuu hin beekne. Amma waa'ee dhimma poolitikaa yookaan immoo dhimma maalii miti kana haasa'uu dhufe. Anillee amantaan jaaladhurraa haasa'uuf mirgan qaba waan ta'eef an dubbachuuf an dhufe waan ta'eef. Isinii galee. Ka keessatti gad nama dhaabee nama tursiisu rabbi. Kan nama qajeelchullee rabbi. Akkuma jiruu keenya ibaadaa du'a keenya shahaadaa akkuma jedhame sana amantaa islaamaa tuqamuu dura lubbuu keenya dhabuu nu wayya.
warra kaleessa keessatti dhalatee miti anuun kanan kaleessatti dhufe amantaa islaamaa amma kanan jaaladhaa jechuudha. Haadhaaf abbaa kiyyaan olittiin jaaladhaan. Kanarratti immoo ergamaa rabbii gadi baatanii haala akkasii sanaan arrabsuun keessanii ammam akkasin xiqqoo taatan hangam akkasin gadi qicamoo akkasin taatan hangam akkasin amantaa namni amantaa aslan namni jalqaba amantaa ofii kabajaa qabuu fi amantaa namaan tuqu. Saree kee arginaanan si beekee jennaan sareetu saree beekaa jedhedha namichi. Amantaa keessaniif ilaalcha gaarii waan hin qabneef amantaa namaatiif illee kabajaa hin qabdan. Kanaafuu warri jala deemtanii harka dhooftaniif keessaaf keessattu. Warri harka jala deemtanii harka dhooftaniif suni isintu nan dhibe malee ka dubbate nan dhibne. Isintu mooraalii kenneef waan ta'eef jechuudha. Isintu kabajaa kenneef waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kaleessa warri amantaa kiristaanaallee hordofaa turtan warri isin qajeelche rabbi isin haa qajeelchu akkuma kiyyaa jechuudha. Akkuma kiyya anaan rabbi na jaalatee na qajeelchee jira waan ta'eef isinillee rabbi jaalatee isin haa qajeelchu. Ani har'a yookaan immoo kaleessaa miti. Eenyuun keessan hun beektan akkan ani maatiin kiyya kiristaana ta'an anillee akkan kiristaana ta'e eenyuun keessan hun beektan. Eenyuun keessanuu jechuudha. Maaliif ani namni garma tokkottuu nan shakkuun amantaa islaamaa keessa waggaa 5 oliin keessa ture jechuudha. Kanaaf maaliif hin gabbayee waan kana dubbachuu barbaade namni amantaa isaatiif kabajaa qabu amantaa namaatiif illee kabajaa qaba waan ta'eef namni aslan kabajaa yoo kan namarraa barbaaddan yoo ta'e jechuudha. Kabajaa yoo kan namarraa barbaaddan yoo ta'e nama kabajaa dura. Rabbii tokkicha dhiisa. Ergamaa rabbii kan rabbi jaalatee quraana irratti buuse isin laal. Haaluma xiqqoo kanaan isinii galaa miti isin bar wallaahi maal akkan isiniin jedhu afaan rabbii dubbataa jechan taane dubbachuu waan hin barbaanneef malee jecha isin dubbattan isaa caalaa waan baay'ee dubbachuu hin danda'an ture waa'ee amantaa kiristaanaallee. Ani garuu waa'ee amantaa nama kamiyyuu dubbachuu barbaadu. Maaliif akkuma dura isiniin jedhee namni amantaa isaatiif kabajaa qabu amantaa namaatiif illee kabajaa qaba waan ta'eef. Akkuma isin amantaa kiristaanaa mataa hanga miilaatti hin beekan. Rabbiin immoo na jaalatee anaan na qajeelchee jira. Isiniin illee rabbi isin haa qajeelchu. Ani kanuma wanti nan isiniin jechuu danda'u. Akkuma rabbi anaan na jaalatee na qajeelchee isiniin illee rabbi isin haa qajeelchu. Eenyuma keessan irraayyuu jibbaan qabu. Maaliif amantaan ka abbaati agar የጋራ ናት ሃይማኖት የግል ነው አንጀራም tokkon beeytanii miti. Kanaafu ani wanti nani barbaadu keessaaf keessattuu ijoolleen biyyoota alaa keessa jiran karaa isiniif danda'ameen dhibbaan dhibbatti namichi sun gara seeraa dhiyaachuu qaba. Maaliif እንኳን ነቢ ረቢ ዲሳቲ አርግተኒ ኦሮሙማ yoo tuqe bar seeratti nuuf haa dhiyaatu jettanii lafa dhiiftanii miti. Dubbiin karaa amantaa islaamaatii dhufte immoo haala qallaaliitiin miti kan qooruu qabdu jechuudha. Uummata Filistiiniin beeytanii miti. Uummanni Filistiinii diinii isaanii lubbuu isaanii dura diinii isaanii dursan. Uummanni keenyallee akkas ta'uu qaba. Islaamummaan hangam akka qaalii taate agarsiisuu qaban. Nuti biyyoota Arabaa keessa teenyee wanti bu'aan nuti buusnu tokko hin jiru. Bakka seera dhiyaachuu qaban. Maaliif nuti amantaa keenyaaf waan kabajaa qabnuuf ijoolleen keenya ijoolleen islaamaa gadi ba'anii nama tokko hin tuqne. Nama tokkollee amantaa nama kamiillee hin arrabsine. Namni nu arrabse seeratti nuuf haa dhiyaatu. Hangam akka amantaan keenya qaalii ta'e haa beekanidha ka jedha nuti jechaa jirru jechuun isin arrabsuuf hin dhufneen. Kanaafu السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان تية آخرة في الدنيا أي بك مجرتني تينا جان جرا داسين جرا خجل والله يعني باي تكوني كوكامي قدّا قبا مالي بيو ننتينا دكتي والله sagaleen ishiin dhaga'ama nentiina dhukkubdi maalii fi ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam rasuula keenya tuqanii turan
warra isaan tuqe balaan isaan haa tuqu karaa isaan banitti inshaallah rabbiin musiibaa isaanitti haa buusu. Amiin. Wallaahi dhakaamunni illee isaanitti haa jiddu inshaallah abiyyi illee isaan walitti qabanii fuudhanii duniyaa tanarraa dacheen isaanii haa liqimsitu. Ummata muslimummaa keenya islaamummaa keenya tuqu kana wallaahi rabbiin musiibaa isaanitti haa buusu. Inni danda'aadha dhagahaadha garuu laakiin wallaahi baay'ee tokko nama garrama garuu nama du'e ganaa kunna ka waggaa meeqa du'e rarraasanii inni rabbiin karaa jaalatee filatee ergatee garuu san keessaayyuu rasuula rabbii tuquun nu'uu miti lubbuu kennaayyuu miti isa tuqan lubbuu kenna rasuulli lubbuu kennaa caalaniif akka islaamummaatitti lubbuu kennaa caala. Islaamummaan maali? Maqaa islaamummaa jechuun maqammaa islaamummaa tanaa hanga ittiin xallanii ilaalanii ijaan qabanii gurra qabanii ilma namaa kana kulliin ilma namaatu sirriidha ji'a 9 guddate. Garuu rasuula rabbii jaalatee eega sallallahu alaihi wasallam rabbiin jaalatee nu ergate rabbiin jaalatee filate laakiin akkamitti nu diinii isaanii dhadheetu waan jiru amantii isaanii kaafira ta'anii waan fedhanii illee gabbaranii dhakaamuka gabbaranii laakiin dhakaamuka isaan gabbaran maaf kana gootanii jennee mirguma isaanii enne walii jiraataa oromummaallee akka oromummaatti jaalanna malee garuu oromummaa san caalaa kan rasuula tuqe nafsee kennaa olitti nu tuqe maaliif inni nafsee kenna caala haadha abbaa kenna akkasiin waliin cinqaman san caala rasuulli jechuun maqaa isaaniitu gattiin xallanii ilaalanii islaamummaa iyyuu duratti hin xallanii ilaaluu qaban nama tokko tuquun duratti nama tokko biyya tokko qeequun duratti ummanni kunuu maali jedhanii nama tokko kabajjaaf saree illee betta saree kabajjaaf balbala namaa dhufteeyyuu kabajjaatti godhan garuu rasuula rabbiin jaalatee filate ka ummata san caalaa jaalatee isa filate nu ergate rasuula rabbii filate nama gaarii ta'e ka hiyyeessaaf dureessaaf addaan hin beekne rasuula jechuun waan rasuulaa beekanii kasbaaniiti akkuma argan yaani godhan garuu rabbiin jazaa isaanii haa kaffalu duniyaa tana rasuul nu arginu. Ani wallaahi obboleeyyanti asirratti illee dubbadhee hin beeku garuu dhiifama yoo dogongora illee dhiifama naa godha afoomnaa dillaa isiniin jedha garuu quuqama baay'ee qaba maaliifiyyuu ana oromummaa caalaa biyya tiisan caalaa garuu biyyaa fi haadha fi namni jibbuun jiru biyyitu fi maali jedhanii ilaalu badoomtullee biyya ofiitti galan bishoomtullee namni biyya namaa taa'ee abadan miliyoona feetillee qabaatu hiyyoomattullee qumaatuftullee jalli keenya biyyuma teenna deebina biyya namaa tan irra hin turru haga feene biyya duutinii fi biyya namaa akkatti galan hin beekan garuu biyya san caalaa namni rasuula tuqe nubseetiyyaa miti garuu waan jedhee dubbadhu qabu wallaahi ani waan jedhee dubbadhu qabu rabbiin musiibaa isaanitti haa buusu inshaallah yeroo gabaabaa keessatti rabbi nu haa argisiisu haqa isaa rabbi haa fudhatu inshaallah inni nu danda'ani fudhataa miti garuu laakiin musiibaa rabbitti haa buusu waan biraa waan jedhu qabu asirra ba'ee dubbachuu kiyyaa fi dhiifama guddaa hanqarallee asirra baay'ee tokko naan jedhu garuu obboleettii biyya kana bakkee takkatti mana tokko waliin dalanna garuu sanuma dubbachuu fi dhiifama naa godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Ishiin akkuma argitanii miidiyaa irratti nama ba'ee dubbatu miti garuu waan amantaa islaamummaan waan mara caalti waan taateef asirra baatee dubbatti jechuudha. Kanaafu isin wanti beekuu qabdan ofii keessaniif nama xuxuqxanii ofiif nama xuxuqxanii yoo namni waa dubbate immoo isin gaafa gabbaatanii amantaa islaamaa arrabsitanii homaa isinitti hin fakkaatu. Gaafa namni gadi ba'ee garuu waa'ee kan keessanii dubbate arrabni keessanii meetirii meeqa dheerata. Garuu alhamdulillah kan rabbi waan san mara keessaa yoo anaan na qajeelche. Rabbiin immoo nama jaalatu qajeelcha waan ta'eef jechuudha. Kanaafu kuni martuu isin mara keessaniifuu deebii isiniif ta'a jedhee yaada waan ta'eef. Rabbi namuma arge dacheen kun beetanii muu rabbii dhiisa dacheen kuni nama ammeenya dalaguddu daftee addunyaa kanarraan fudhattu. Anaan garuu rabbi toon lubbuun jiru na qajeelche. Kanaafuu isiniin illee rabbi isinaa qajeelchu. Ani waan biraa wanta isiniin jedhu tokko hin jiru jechuudha. Otoo isin addunyaa gubbaa jirtanii otoo jireenyi keessan gara azaabaan deemin rabbi isinaa qajeelchu. Inshaallah. Garuu kabaja amantaa namaatti godhaa. Nutillee ani nama amantaa kiristaanaa keessatti guddate waan ta'eef waa'ee amantaa kiristaanaa irraa wantoota baay'ee dubbachuun hin danda'an ta'a.
keessattiin guddadhe waan ta'eef amantaa kiristaanaa keessattiin guddadhe waan ta'eef wantoota baay'ee dubbachuun hin danda'a. Garummaa amantaan islaamummaa waan akkasiisan nun barsiisne xiqqeenya akkasiisan gabbuusee waa yeroo baay'ee miidiyaarra na argitanii fi dhalaa baalageessiniif fakkaachuu danda'a ta'a. Garuu akkasii miti. Islaamummaa jechumti islaamummaa jedhu sunu gadi fageenyaan keessa gadi seenaati ilaalaa. Maqaan isaa yoo hangam akka ulfaatu. Maqumti isaa sunu hangam akka ulfaatu keessa gadi seenaati ilaalaa. Maqaan dhumti isaa qofti jecha isaa dhiisaa. Maqaan amantaa dhumti islaamummaa jettu sun hangam akka gadi fagaatu jechuudha. Kanaafuu isin warri rabbi duniyaallee isin dhabsiise akiraallee isin dhabsiise jallataa akka keessan waliin uummatallee nu jalaan jallisiina. Ani wallaahi waan biraa isiniin hin jedhu mara keessaniinu rabbi gara mana isaatti isin haa waamu. Akkuma naanna qajeelcha rabbi isiniinillee isin haa qajeelchu. Ani guyyaa tokkollee gadi ba'ee ani akkasii jedhee waa'ee kiyya isinitti hin beeku. Garuu amma sa'aatiin itti dubbadhutu ga'e waan ta'eef dubbataa jira jechuudha. Maaliif waan ofii jaalattu tokko waan rabbittiin jaalatee siif kenne tokko obboleessa keetiifillee waan jaalattu san dabarsitee akka isaaf kennitu. Kanaanaa miti ka jedhe quraanatu dubbata jecha kanaa jechuudha. Ani jecha quraanaarraa maran beeku nama quraana buusee miti. Rabbi jaalatee mana isaatti na fide malee ani nama mana quraanaa keessa guddatee miti. Waa'ee amantaa islaamaa garuu waa'ee amantaa kiristaanaa garuu na gaafattanii wantoota baay'ee isinitti himuu hin danda'an ta'a. Akkuma isin amantaa islaamummaa keessa guddattanii anillee amantaa kiristaanaa keessatti hin guddadhe waan ta'eef. Waa'ee amantaa kiristaanaa wantoota baay'een hin beeka. Akkam akka ta'e hin beeka. Anaan rabbi immoo organa qajeelche obboleeyyan kiyya warra achi keessatti hafaniin illee rabbi isaanaa qajeelchu jedheen du'aayii godha malee akkasiin gabbaatanii namni rabbii tuqxan akkasitti gabba'ee isiniin tuqwan. Maaliif amantaan kiyya amantaan islaamummaa waan san nan barsiisne waan ta'eef. Isinii galee kabajaa barsiisa amantaan islaamaa. Xiqqeenyan barsiisu. Marcuma ulfinaa abbaatuuf jala baataa jedhan. Wantoota baay'eetiin wal kabajnee waliin jiraachuu hin dandeenya ta'a. Amantaa islaamummaatiin garuu kabajaan hin jirtu. Warra kaan wal kabajna ta'a. Kara feetaniin illee wal kabajnee waliin deemuu hin dandeenya. Garuu amantaa islaamummaatti yoo tuqe, amantaa islaamummaatti yoo kabuutan ta'e, warra amantaa san keessatti guddate dhiisaa. Anuu kan hin kaleessatti dhufe lubbuu kiyya kennuuf qophiidha. Amantaa islaamummaatiif jechuudha. Maaliif rabbi erga jaalatee qe'ee isaa keessatti na waame, rabbi erga na jaalatee anaan na qajeelche. Sinii galaa miti. Rabbi erga jaalatee anaan na qajeelche wanti karaa islaamummaa irratti duhuu irratti lubbuu dhabuu sana wanti caalee hin jiru. Sanallee rabbi nama jaalateef kenna. Karaa isaa irratti du'uuf jechuudha. Isinii galee. Kanaafuu of kabajaa. Ijoolleen islaamaa immoo obboleeyyan kiyya ka akiraallee ka duniyaallee. Horii abbaan gaanfa cabsee ollaan ija balleessaa jedhan. Amantaan islaamummaa maal akka taate ana caala isintu beeka waan ta'eef otoo itti himtanii desne jedha. Oromummaan isin baantan afaanii funyaaniin naa bahu. Anaaf islaamummaa kiyyatu naaf caala. Maaliif gaafan du'e ብሔር ምንድነው? ሃይማኖትሽ ምንድነው ነው የሚባለው እንጂ ብሔር ምንድነው የሚባለውን እንትን አልጠየቅበትም። ብትንጋፈታ ሙሰን jecha jenne malee jechuun yeroo akkanatti immoo gadi baaniyaas miidiyaa irraa iyyaa oollu quuqama uummata keenyaatu nutti dhaga'ameeti malee waa'ee diinii islaamummaa nu jalaa dhabameeti miti hin beekna waan mara.
Kanaafuu mara keessaniinuu rabbi sinaa qajeelchu. Maal godha otoo rabbiin mana isaatti na waamuu baate akkuma isin arraba dheersitanii arrabsitan kan akkasumatti isin arrabsaa oolan ta'a. Garuu immoo anaan sana amantaan kiyya sannaaf hin eeyyamu. Amantaan kiyya sannaaf hin eeyyamu anaan. Quraana rabbii dhiisaati. Lubbuu nama tokkoo dura kaabaan biyyi kabajamtuun sun jiguu wayyaa ka jedhutu jira. Isin garuu akkasii gadi buustanii otoo namni tokko gadi ba'ee waa'ee amantaa kiristaanarraa jechuma tokko dubbate jechuudha. Ani otoon dubbadhe maqaa meeqa fuutanii baastan. Ani amantaa kiyyaaf kabaja. Isinillee warri irra bilbiltanii rabbi sinaa qajeelchu uummata aasida. Isinuu sheexanatu mataa keessaa isin sirba akkam. Kanaafuu nam tuqina keessaaf keessattuu amantaa islaamummaa irratti nun tuqina. Uummanni islaamaa keessaaf keessattuu ijoolleen keenya biyyoota adda addaa keessa jirtan ammallee irra deebi'een dubbadha. Seeratti dhiyaachuu qaba. Otoo doolaa islaamaa ta'e halkan tokkoon albee mormarra kaa'ani. Kanaafuu seera dhiyaachuu qaba. Kan rabbi jaalatee ofii isaatiif uume. Kan rabbi jaalatee quraana irra buuse. Isin maalitti argitan? Jecha sanaan fayyadamuun barbaadu. Isin maalitti argitan? Quraana kamirra jira? Bootaa kamitti barreeffamee jira? Kanaafuu isinillee rabbi sinaa qajeelchu warra jala deemee sheer godhellee warra jala deemee tollee koomentii jala barreessaa turellee jabaadhu warri jechaanii turtanillee ani waan biraa isiniin hin jedhu rabbi sinaa qajeelchu isiniinillee. Isin wanti gadi baatanii amantaa islaamaa tuqxanii fasilan jalqabu bayyuu mastaawaqaa wayiitu jira ka EBS irratti barreeffamee jiru jechuudha. Mastaawaqaan sun maal jedhaa? Shinti beek ገብቶ በሶፍት መጠቀም የተከለከለ ነው jedha. Warri isinii galu isiniif haa galu. Shinti beek ገብቶ በሶፍት መጠቀም የተከለከለ ነው. ከናና አሚቲ ካብ ዱበቴ ማስታወቂያ EBS yoo feetan isinii maxxansuun hin danda'a. Akka amantaa islaamaa kiristaanaatti barii intalli shamarraa tokko hanga gaafa heerumtee baatutti bishaan qabattee galatti gadi ba'uun akka dhorkaa ta'e beektanii garuu isin. Kan anaa miti ka jedhe. Anaa miti kanallee ka jedhe. Kanallee anaa miti ka jedhe. Kanaafuu otoo haasaamee wallaahi waa'ee amantaa kiristaanaa kana mataan gamiilaatti waan hin beekuuf otoo dubbachuu baattanii garuu ammaan booddee dhuftanii yoo waa ka dubbattan ta'e namni tokko waa'ee amantaa islaamaa irratti kilimaa tokko yoo ka godhu ta'e wallaahi tillaahi isin caala harka 10 ijoollee islaamaa caala ani ka keessa guddadhee rabbi na qajeelche kana anatu isinitti gadi ba'a. Kanatti shakkina itti nyaadhaatti quufa. Eenyuun keessanuu wanti isin nagootan tokko hin jiru. Otoo rabbuu na gargaaree amantaa islaamummaa irratti shahidummaa argadhe
alhamdulillah ya rabbil alamin wallahi dhuguma jirtuun isin hima rabbiin nama jaalatu barqee isaa keessa ajjeesa nama jaalatu jechuudha kanaafu oromummaa isin baantan oromiyaa isin baantan hanga xurii qeensaa kanatti hin maqnu nuti ijoolleen islaamaa isinii galaa miti ani quraanni rabbii tokkichi gubachuurra haatiif abbaan kiyya du'uu naa wayya wanti haadhaaf abbaa kiyya caala lattaan hin jiru addunyaa kanarra kanaafu akkuma nama kabajaa isinirra godhe kana isinillee of kabajaa ijoolleen kiristaanaallee bakka nuun bu'uu yoo kajettan ta'e gabbaatanii nu waliin dhaabbattanii namicha san seera dhiyeessuu qabdan yoo lakkii bakka keenya nuun bu'uu warri jettan yoo jiraattan jechuudha eenyutu bakka isa buufatee yoo kajettan ta'e amantaa islaamummaatu tuqame amantaa xiqqaatii miti ka tuqame kanaafu gabbaatanii isinillee nu waliin dhaabbattanii akkuma amantaa keessanii kabajaa qabdan amantaa keenyaafillee kabajaa qabaatanii gabbaatanii seeratti akka indoomnurra nuti dheengadda gaafa beeta kiristaanni naannaa amaaraatti gaafa gubatu ani mataa kiyyaan gadi bahee waa'ee beeta kiristaana sanaa dubbadhee ture ani keessa deemee rabbi irraa na jijjiireetu ani itti waaqeffachuullee baadhu namni waan fedhetti sagaduuf mirgasaati amantaa nama kamiyyuu tuquun barbaadu amantaa kiyyallee namni akka tuquun barbaadu isinii galee kanaafu rabbiin nama jaalatu gara isaatti waama waan ta'eef rabbiin nama jaalatu mana isaatti waama waan ta'eef isinillee rabbi isin haa qajeelchu ani kanuma qofa isiniin jechuu danda'a waan ta'eef asumaanillee olomaayinillee yoo kana dhaggeeffataa jirtan ta'e ijoolleen quraana buustanillee warri quraana hin qaraanillee rabbiin nama dhaga'uu hin beeku haadhaaf abbaa kiyya rabbi akkanaaf qajeelchu du'aayinaaf godhaafi akkuma rabbanaan na jaalatee anaan na qajeelche sana isaanin illee akkanaaf qajeelchu akka mana qeesaa keessatti akka addunyaa irratti miti akiraatti illee akkan isaan argachuu danda'uuf du'aayinaaf godhaafi obboleeyyan keenya kiristaanaallee warra jala deemtanii koomentii namicha sanaaf gaafsan kennaa turtanillee warra jala deemtanii gaafsan sheer godhaa turtanillee isaaninillee akka qajeelchu rabbiin du'aayii godhaafi maaliifi rabbiin kun barree akka keenya kanaa miti garaa bal'ata otoo akka dalagaa keenyaati halkan tokkoon bishaaniin nu balleessa kanaafu inshallah isinillee rabbi isin haa qajeelchu isinillee asumaan rabbi maatii kan kee gara amantaa islaamummaatti siif haa fidu jedhaati du'aayinaaf godhaa warri sagalee kiyya dhageessan marti keessanu rabbiin nama jaalatu gara amantaa isaatti waama waan ta'eef akka baay'een keessan akka ajaa'ibamtanii naaf gala fakkeessuu fi miti dhugaa jirtuun isinitti himaa jiraan garuu akkan jecha kana guyyaa tokko akkan dhufee dubbadhu abdiin qaban ture garuu haala kanaan dhufeen hin dubbadha jedhee yaadeen beeku maaliif haala hamma jiru kanaan dhufeen hin dubbadha jedhee waa'ee kiyya dubbadhee akkas jedheen hin dubbadha jedhee yaadu garuu guyyaa tokko akkan obboleeyyan kiyya kiristaanaatiif illee akka ragaa ba'u abdii guddaan qaban ture garuu immoo rabbi karma isaatii fedheen maaltu beeka haasana nama haasa'u kana laalee namni tokko illee yoo sababbii kanaaf gara amantaa islaamummaa akka dhufu ta'e wanti beekamu hin jiru jechuudha garuu mara keessanuu rabbi isin haa qajeelchu inshaallah rabbiin nama jaalatu qajeelcha waan ta'eef jechuudha kanaafuu yeroo garii hangam akka amantaan islaamummaa kun
gadi fagaatee hangam akka jiru hangam akka karaa amantii dhugaallee akka ta'e rabbiin nama jaalatullee akka qeesaatti akka waamu. Rabbiin nama fi jaalatu gara mana isaatti waamu. Maaltu beeka namichuma jecha kana dubbate iyyuu rabbiin isa gara qeesaatti deebisuu danda'a taasiinillee rabbi si haa qajeelchu. Hanga kana nama ammeenya yaaduuf illee hanga kana amantaan islaamummaa kabajaa qaba. Hanga kana jechuudha. Rabbiin waan hundayyuu hin danda'aadha waan ta'eef. Ka jallate mala rabbi haa qajeelchu. Nuunillee rabbi akkuma na qajeelchetti manuma isaarratti akka lubbuu kiyya fudhatuun barbaada rabbiin. Keessa dhalachuu baadhullee lubbuun kiyya akka achi keessatti baatuun hin barbaada. Kuni hawwii kiyya dheeraallee. Ana biratti amantaan islaamummaa amma hangam akka qaalii ta'e ani yoo xiqqaate amantaa kiristaanummaa keessa waggaa 20 oliif keessa jiraadhee jira. Waggaa 20 oliif. Garuu wantoonni baay'een wantoota gaaffiin baay'een sammuu kiyya keessa na turan. Wantoonni yoon gaafadhe illee deebiinaaf deebi'uu hin dandeenye. Wantoota baay'ee. Garuu kirrii hidhachuu waggaa 12 hin dhaabe. Waan hin maatii kiyya sodaadhuuf garuu hin dhaqa. Garuu kirrii hin hidhadhu. Bitanii illee yoo natti hidhanii na jalaa citee na jalaa badee jecha akkasii fayyadamaa ture. Rabbi immoo na qajeelchuuf waan ka'eef ta'uu danda'a. Alhamdulillah. Rabbi na qajeelchee jira isinillee sinaa qajeelchu. Ammallee irra deebi'een waan tokko qofa akka sinaaf gootaniin barbaada. Wanti sun immoo akka rabbiin maatii kiyya, obboleeyyan kiyya, obboleettii kiyya, haadhaaf abbaa kiyya, eessummaan kiyya, maatii kiyya guutuu qeesaatti, mana isaatti achitti akka lubbuu isaanii fudhatu barbaada. Anarra quraana qara'uuf hin dhufne. Ani nama quraana illee buusee miti. Garuu afaanuma quraanuma hin beeku saniin rabbiin harka jala qabadha. Rabbiin immoo gara laafessaa miti. Oma narraa fuudha waan inni jedhellee. Kanaafuu isinillee akka rabbi maatii kiyyallee obboleeyyan kiyyallee mara isaaniiyyuu rabbi akka isaan qajeelchuuf du'aa keessanii na bira dhaabbadha. Kanuma qofan isinirraa barbaada. Erga rabbi anaan jaalatee anaan gara mana isaatti na waame maatii kiyya guutuu akka waamuun barbaada waan ta'eef. Ani ofii kiyyaa dirqisiisee miti. Amantaan islaamummaa nama dirqisiisuu hin beekanii. Amantaa islaamummaa jaalalaan fedhiidhaan itti dhuftanii dirqamaan otoo hin ta'in. Maaliif amantaa dhugaati waan ta'eef jechuudha. Amantaa dhugaa fedhii keetiin itti dhufta malee dirqiidhaan ani islaama ta'ee jira isin islaama ta'uu qabdan jedhee dirqiin fiduu hin barbaadu. Yookaan immoo xiqimiidhaan kan itti waamanii miti amantaan islaama. Kanaafuu isinillee rabbaa qajeelchu. Ka jallate malaa rabbaa qajeelchu qajeelchaan rabbi waan ta'eef. Otoo akka haasaa isin haasoftanii sanaati dhugaa dubbachuu fi jalqaba yeroon dhufu haala fokkataa tokkoon hin dhufeen ture. Garuu amantaa islaamummaa keessaa arrabni hin jiru waan ta'eef. Mujrimummaan hin jiru. Namni dhugumatti amantaa islaamummaa qabate
obboleessa isaa irratti daba yaaduun haraama. Isin badaa taatan illee ilma islaamaa tokkollee ta'e intala islaamaa tokkollee ta'e yaa rabbi jallataa qajeelchi jenna malee nuti isin hin arrabsinu. Akkasiniin jennaan immoo akkuma gaffeetanii gabba'aatii sirbaa jedhaan jiru. Waan biraa irratti walii galuu hin dandeenya ta'a. Ergamaa rabbii irratti garuu eenyumtuu waliin galu. Maaliif inni ergamoota mararraayyuu caaltuu ergamaa waan ta'eef. Asilan immoo afaan akka kiyyaa fi keessanii kanaan waamamuu fi sadarkaan keenya bakka isaan geenye. Otoon irra intala islaamaa ta'uu baadhe ija kiyyaa shaboon soogiddaan dhiqadheetiin dhufan ta'a. Garuu amantaan kiyya immoo san hin eeyyamu. Eenyumaan illee duraan illee nama arrabsaan ture dhugaa dubbachuuf ammallee nama arrabsuu hin barbaadu. Maaliif arraba keessaa waan argamu beekani. Akkuma isaan dhufan sanatti akkuma namichi sun gabba'ee sa'aatii inni waa dubbate sanatti otoo dubbannee raanne ta'ee wantoonni baay'een hin badanii ture. Amantaan islaamummaa garuu hanga sana obsa qaba. Ammallee yaa rabbiin obsa isaanuuf haa dabalu. Warra isinii miti jaarraa ammaa miti amantaa islaamummaa qureeshiin hunda dadhabdi. Warri loltoota gurguddaa qaban warroonni amantaa islaamummaa kana balleessuuf waggaa dheeraa yaadaa turan isaanuu dadhabanii itti dhiisan. Rabbi isin badaa waan jettaniif hin badu. Akkuma dhugaan hin qallatti malee hin cuttuu akka jedhan sana akkasuma dhugaan hin qallatti amantaan islaamummaa illee bakka dhugaatti dhaabbatee jira waan ta'eef dhugaan bari hin hadhoofti beektanii. Dhugaan hin hadhoofti. Sanaaf gara amantaa islaamummaatti dhufuuf baay'ee isinitti ulfaachuu danda'a isiniif. Maaliif amantaa dhugaadha waan ta'eef otoo amantaa kijibaa ta'e marti keessanuu gagaattanii itti seentani. Amantaan islaamummaa immoo dirqiin maallaqaan akkas taataa akkas sii goonaa lafa sii kenninaa mana sii ijaarraa maallaqaan kanaa sii kenninaa jecha jedhamu saniini miti. Wanti daldalummaan dhufuun jiru jechuudha. Amantaan islaamummaa onnee keessa jira malee xiqimiidhaan waan dhufuu miti jechuudha. Hin beeka waan ta'eef. Amantaa kamiinuu sinitti meen jiraan baran. Beenxeellee ta'ee jira. Kiristaanallee ta'een ture. Ortodoksiillee ta'een ture. Martuu akkana jedhee sinitti himuu baadhullee wantoota gaaffii sammuu kiyya keessa ture. Beekaa dhalli namaa kun gaaffii sammuu isaa keessa jirutu jira bara. Amantaa kam keessattuu wanta ati beekuu barbaaddu tokkotu jira ta'a. Amantaan sun wannoon sun gaaffii nani barbaadu sun kan sammuu kiyya keessatti uumamu sun naaf hin deebine waan ta'eef akka nani barbaadutti isaan bara akka isaanitti fakkaatetti yookaan akka itti toletti naaf ibsanii ta'uu danda'a. Anaan garuu naaf hin taane. Waan naaf hin taaneef amantiin dhugaa isa kamii bakka kam jira karrisaa eessaani jedhee rabbi immoo na qajeelchee jechuudha. Eenyuma giffitii eenyumtuu na dhiibee eenyumtuutti na harkisee yookaan xiqimiin yookaan maaliin ittiin seenne kana dhibbaan dhibbattiin isinitti hima. Amantaa islaamummaa xiqimiin illee ittiin dhufne xiqimiin illee keessa jiraachuun fedha. Eenyuun keessa nuun shakkine waan ta'eef jechuudha.